Shamaa harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtootaaf biqiltuu sanyii Oromoo jalatti warri argamtan akkam jirtu nagaa qabdu fayyuma qabdu ni jirtu ilmaan Oromoo baga jiraatanii bakka jirtanitti nageenyi kiyya simbiraa haa ga'u. So kanaafuu jechuudha. Har'ammoo Saaliyaa Saamiin qinqinfataa isa kaafataa akka ishee baafatte sirba Oromootu gana laayikii godhee gana addunyaa irratti ishee beeksisaa. Gaafa Oromoo tuqxee namni Oromootti bu'e yoomuun of kolu. So kanaafuu Saaliyaa Saamiin jechuun maraattee dhilleen gogee dullatti qaama dhiiraan quufne umurii ishee guutuu sagaagalaa haftu jechuudha. Ganaa ma'aabiyoot kaasaa'ee Finfinnee keessa lafa naafaa kennu jetteetu kanaaf sababa kanaaf jetteetu gadi baatee uummata Oromoo xiqqeessiti uummata Oromoo arrabsiti. So kanaaf jechuudha Abiyoot kaasaa'ee Finfinnee keessa lafa sitti kennu adiisu siyyuu garagalee sin afuunfachisiisu yaaduma gadi baatee Oromoo loon jettee nu arrabsita. Ati too horiin sun hin jiraanne jirtaa yaa dullatti yaa maajireetii dhabdu yaa bara baraan sagaagalteen quufne ati jechuudha. Hiriyyaa dhala kee faana sagaagaltaati. Yaa Saaliyaa Saamii naggeeffadhu gurra keetti calawu haa jedhuun jedhuuti. Ati jechuudha. Hiriyyaa ilmoo kee wajjin sagaagalta bara yommuu sagaagalummaa kan ofirraa dhaabdatti. Isuma keessaa nu sirba kaafataa akka kee nu sirbite ka yaa salaamik. Dhirsi kee fi ilmaan kee walqixa ati quba ofin beektu yaa dullatti. Dhirsi kee fi ilmaan kee ijoolleen kee walqixa. Ati garuu umurii kee guutuutti quxii dhiiraan quuftu. Ati bara yoomi tasgabbooftee bara yoomi nagee jettee gatteessa yoo maallaqaa ta'e kun ijoolleen kee gasitti roobsaa jiru haga yoomi itti qaama saala dhiiraa walii gajjoortee sassaabaa oolta walitti qabde. Ati kabajaan gadi teessu ati haala ilmaan namaati kabajaa ofitti kenni gattaa inurraati. Ilmaan kee ijoolletti hiriyyaa ilma keetti heerumte malee amma jechuudha. Taajuun sun hiriyyaa ilmaan keetti beektaa. So kanaafu jechuudha uummanni kaayiroo si qeequu hin danda'u. Obbo Aslii Dooftor Aslii jedhan sana Aslii onnee sabaa jechuun amma suuraa kee poostii gootee jira yeroo hunda jechuudha. Si qeequu hin danda'u maaliif ajaa baatee fitta olmaa ol biraa qabdu. Warri kaayiroo si qeequu hin danda'ani kan akka Abduseefaa kan akka Asliifaa warri kaayiroo jiran reediifaa hundi isaaniiyyuu warratti olmaa biraa qabdu warra ati guyyaa tokko agafeetellee haa taatu mastaawashaa guddaa kan kenniteefidha. Kanaafuu jechuudha. Isaan si qeequu hin danda'an nuti immoo si qeeqna dirqama maaliif hojii keetu nu qeeske muuziqaati akka karaan duraa baasaa turte muuziqaa kaafataa akka kee illeetti akka kee malee muuziqaa maal nu baafteme muuziqaa maseenaa Oromoo maal baasteme. Saaliyaa Saamii jechuun majnuuna jechuudha maafiyaa qattatti arabnu. Saaliyaa Saamiin jechuun nama Oromoo gane ookee xayyib paartii feete deeggaruu mirga keeti so nama galchu. Maaliif akkamittiin gadi baatee Oromoo girrisaa jettee arrastatti duraanis Jawaar wajjin girrisaa turteetti. Har'a Jawaar harka seeraa gale jennaan uummata girrisaa jettee girrisaa tuqqeessita. Girrisaa masanatti immoo Naziifa Qabashii yaa'oo saktitti. Girrisaa keessaa ilmuma girrisaa keessaa fuutee jirtaati. Ilmuma girrisaa si fuudhee jira amma eenyu si fuudhee jira. Silaayiwaati. Duraanii dhirsoonni kee Hararii ammas Harariirraa maaliif gattaa odidde maal seenaa sitti qabu moo akkam? Amma Abiyoot naafuudha jettee Abiyoot jala gugguufaa jirta. Abiyoot kunoo Harariin fixaa jira. Ati Abiyoot jala daa'imaa jirta. Duraanis kan si fuudhe dhiiruma Harariiti ammas kan si fuudhe dhiiruma Harariiti. Mee maali mee uummatuma Hararii lafarraa xalagaa jira. Kan wajjin jiraattu ilma Hararii kan dhumataa jiru saba Hararii. Oromoon kutaan 11 haga amma sin fuune kan si fuudhee sitti taphataa jiru guyyaa guyyaarraan si qayyaraa jiru uummatuma Harariiti yaa bada qalqaallaa. Ati amma uummata Hararii kanaaf jechuudha galata guddaa kennuufii qabda maaliif miidiyaa irratti gadi baatee maaliif too uummanni Hararii hin jirre jechuudha itti dhaabatteeyyuu hafteeyyuu. So kanaaf jechuudha uummata Hararii kanaaf jechuudha aamsa guddoo dabarsuu qabda. Uummata Harar jechuun uummata jaarraa abbaa gadaa jechuudha isaaniif. Uummata Hararii jechuun uummata jaalala beeku jaarraa abbaa gadaa isaaniif ati seenaa dabarsuu qabda maaliif
Oromoo kutaa 11 keessaa jechuudha. Dhirsi tokko sin fuutu maaliif sababa Oromoo kutaa 11 keessa namni si fuudhu dhaban jennaan aqxee Hararitti aqxee maraatte sirba kaafataa kake minyiqaa kake waanuma sirraan deemne sirbumti keeyyu. Si maraattu kana Oromoon kutaa 11 sin fuutu beektaa uummanni Harariyyuu ko sitti taphattee gasi lakkisuun malee uummanni Oromoo nama kabajaa qabu kan akka kee kana fuudha. Sirbi keellee minyiqamaa akka kee kaafataa akka kee. Harari hoteen numa fuutee numa gallakkifti. Taajuu illee borga nama si fuudhee gasi lakkisa beektaa ati koo abiyooti yala fiigaa jirta. Abiyooti garagalee si ilaalan jiru haa. Taajuu hotee ammallee si dhiisee kun ola kabiraa fuudhuuf qixaa jira ishii atachuma qifattee morma nyaataa jirta malee. Kanaafuu jechuudha yaa Saaliyaa Saamiini. Saaliyaa Saamii jechuun jinniin siyaasamu. Kanaaf asumarratti xumura dabalatammoo Saaraa Sanyii Oromoo. Hay haasaan seerkaa baddee amma waan kijibdan kijiba keessan xumurattanii amma as deebitanii ganaa akkaataatti nyaata dalagan nu barsiisuu jammartanii yaa salaam. Dubbii ma kijibaa dhiisa. Dubbii sobaa sanas affantanii kaatanii abboo qullubbii keessa dheedhii sana abboo qullubbii kee bilcheeffadhu nyaata maal nu barsiifta miti yookaan muudannoo qabna jettu muudannoon keessan waa'ee muudannoo baangaalis hin mudate nu barsiiftu. Shunkurtiin keeyyuun bishaan nyaata maal nu barsiifta miti deemnu raatii yaaqi xibaarii basaan basee. Kanaafuu jechuudha arraatiin booda sanyii Oromoorraas nu qayyaradhu hawwii sanyii Jawaar Maammad jette silaayu kaafattu minyaqqaamee akka kaanaate sanyii Jawaar Maammad warrumti maqaa Jawaariitiin deemtine arrarraa kaasaatti irraa qayyaradhaa yeesinitti himee jira. Akka silaasin amma jechuudha illee hawwii sanyii Saara sanyii hawwiitiin banadhu Saaraan hawwiin illee maqaa keetiin banadhu silamaan sadiiqa maqaa hormoota keessaniitiin banadha yaabo koskosii dikiskisii akka keessanii kana kan maqaa hayyootaatiin banatu killaabii akka keessaniiti kana killaabizii shalloota kutottoota akka keessanii kana dhugaa rabbi Saaraaf hawwii jechuudha. Warroon nama jala deemtanii hawwiin amantaa qayyaratanii harka rukuttani saneen sanuma maaliif borga nama achuma amalli bareedniisu so kanaaf jechuudha. Saaraan dubbiin harkaa badee haasaa harkaa badee haalli jireenyaa harkaa babbadee waan haasoftu dhabdee irra qullubbii dheedhii tokko walitti dhoofte miringaanii tokko walitti dhoofte miidiyaa irratti nu laxxoofteetti akka kanaan hojjetaa jette. Sufuriyyaan iyyuu sufuriyyaan nama tokkooti malee sufuriyyaan nama sadii yookaan nama afuris mitiin isheen itti hojjette. So kanaafuu kan baangaaliimaaf nyaatuma baangaaliif dalagde sana fiddee poostii nu goote jirti. Warri nyaata dalagachuun baranne deemaa dalagaddaa Saaraa lalaatii qullubbii dheedhii kana jechuu garjabgatu. Shunkurtiin muraayuu hin beektu. Shunkurtii akkatti murama. Shunkurtiin biriyaanii hojjetamu akkanatti hin muramu. Maaliif nyaanni kamiyyuu hojjetame akkaataa kanaa hin hojjetamu. So kanaafuu jechuudha shunkurtii isheeyyuu seeraanuu hin murre. Shunkurtichuu seeraanuu hin qabne adii bobboloqaa. So kanaafuu qullitiinuu seeraanuu qibamiin arganne seeraanuu qaaraa malee nyaanni hojjetama dirqama koo nyaanni dibbim jedhee qibamii argatuu qaba. Arabni nyaata qibamii qabu malee nyaattu. So callabbaa akka ishee hojjetatte kan Baangaalii nyaatu hojjetatte har'a waan haasoftu dhabde gadi baatee waa'ee nyaataa barsiisuu jammarte yookaan mudannoo jedhu isaan kun lamaan kan akka hawwii fi kan akka Saaraa kanatti kijibdoota likiskisoota shaarmuxoota baalagootan argineen dhugaa rabbi mee Fatiyaa laala mee Fatiyaa jechuun Fatiyaa mee laala dhugaa oo dubbanne Fatiyaa nama akkamii akka taate laala Fatiyaa biraan irraa waa baradha dhugaa siniin jedha Saaraa fi hawwiini Fatiyaa fi biraan irraa waa baradha akkasidha durayyuu miidiyaa kana kan sin barsiise Fatiyaadha. Akkas saarichoon sun immoo gannalleen qorrata birraalleen qorrata yaa kisu duddee bokkaan itti garroobaa bulte akkas hawwichi sun immoo yaa aboo haguma akkuma jiraayyuu ijji saamtuyyuu nama shakkisiisa kun waan abu kun so kanaaf kana fakkaatti dubbiin kiyya har'aa kan marti xumannaa Saaliyaa Saamiif tokkoon kee akka laayikiin goone akka fooloon goone dhageessanii aamsan qabu sinii dhaama har'a dhirsa argatteetu waqtee biltsiginnaa daggartee arra gadi baatee Oromoo loon jettee nu arrabsiti kun garaa sin haa gubduushi warri kaayiroo jirtanii mooyu akka laayikii godhaaf maaliif seenaa wal biraa qabdu akkas hojiin caffaraa bultan guyyaatee hojiin dandasaa bultanii kanaafuu jechuudha sin nafsee keessanii sodaattu kana fakkaatti turtii gaarii sinin jedha amsan qabus marraani yeroo biraa walitti deebina so
akkas isiniin jira. Saaliyaa saamiin jechuun dullattii maajiraatiin irratti goge jechuudha. Of hin beekne jechuudha. Sirbuma ishee haga ammaa jechuudha. Sirba kaafataa maraataa akka ishee malee sirba Oromoof seenaa ta'u sirba tokko hin baafne. Hawwii faa laalime. Yeenet faa laalime. Kaafataa akka kee kana gonkumaan argine. Sirbitoonni kamiyyuu seeftii isaanii eeganii sirbu. Ati ko umuriin si dulloomtee jirti ati yeroo hundamaa mataa qalamii dibdee gamaa fuula qalamii dibdee maa Oromoo gomsitaati. Kana booda Hararii yoo ta'e malee Oromoon sin fuutu kana. Dhageesse? Kanaafuu jechuudha malkii qalamii of dibanii of guddisuurra yaadaan guddadhu. Ani eenyu jedhiit of yaadi. Beektaati mataan kee harri bichaa si taate qalamii dibaa jirta. Eegeen keellee jalli keellee harri baastee harri adii baastee jirti of laaletti. Haga yoo miti sagaagala haftati of ta'ii jiraadhu. So kanaafuu abiyyi deeggaruu dhiisii baafete deeggarii gadi baate nama narrabsin. Yeroo Jawaar mana hidhaan galiin Jawaariin deeggaraa turte girrisaa jettee har'a girrisaa arrasta. Isuma faana girrisaa turte du'aanis. So kanaaf jechuudhaati duraanillee kan heerumte Harariitti ammallee kan heerumte Harariitti. Harari koo hudduu kee gasa dhiittee gasa darbatti. Maaliif ati munaafiqni kee ati dhiiran quuftu. Daa'imman dhiiran quuftu. Sababa ati dhiiran quufneef sababa kanaaf Harariin gasi ariiti. Dhirsi keenya duraan eenyu maqaan isaa Islaam irraan fadhe way. Eenyudha jo. Dhirsi keenya dura Qamaruu si dadhabee gasi lakkise beektaa. Qamar sababa shaarmuxinnatii keef sababa kaafannaa keef si dadhabee gasi lakkise Qamar. Amma Taajuun miskiina Taajuun illee amma waggaa tokko si waliin jiraate si leenjisee gasi lakkisa. Qamar sirraa gashee gasi lakkisee tamma haga ammaatti kunoo leenjifamtee sitti taphatanii sitti dhaanii Taajuu harka galte. Taajuun illee kunoo malkuba si qaba. Qamar ikkoo abbaa ilmaan namaati. Sababa ati nagarii qabduuf sababa gocha keef hojii kee ilaalee sirraa abdii kutatee si gadi lakkise beektaa. Qamar abbaa ilmaan namaa dargaggeessa kana fakkaatu soo qabuuti sababa qinqinummaa keef sababa kaafannummaa keef sababa kanaaf Qamar gadi lakkise. Gudduu kee gurgurataa turte amma kunoo Taajuutti deebite. Taajuun illee yeroo gabaabaa malee si fuuchuuf miti yaa buxaashitti. Saaliyaa saamiin jechuun kan muxxeen ishee harri adii baafte jechuudha. Dhageessanii jirtu sheerii godhaa laayikii godhaa isiniin kadhadhu dhageessanii. Kana fakkaatti